أمس دران إثيوبيان بيامتي بين جاتوري نج سنتو نوتي تبتا مالي سلا إلي نما باي ذا واي خرور انديمو سلا بيني رغم من سنتي مامي وروني قدتني مال تاي مليونير تانكون أكو مخيا خي سنتي وروت ما فان أكخنيتي فان هاسو لقود هاسو ورما كخنيتي سمو كابو تكن كمان وصو برماتلي دبرتي وان بركم الله في دم خستاين دبرسينين كابا رافو جماك أماو بكرشنا ديمو تشيكو تاو جماك جتشو منامن نين كابا خير يمي نين ديما هاتي دين بكا أما تقول تقدران كتابة تقدم بيسي كتابني سواني سين أجايب سدرور تو سكسس جاب كتابة جنوتية 360 degree نجدير kabajamtoota jaalatamtoota keessummoota keenya marii kanarratti hirmaachuudhaaf yookaan qooda fudhachuuf asitti walitti dhufne anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isin jaa bara amma finnee haaraa eegaluudhaaf qophiitti jirru kana karoora baafachuudhaaf qophaa'aa jirru kana akkamiin dabarsine bara kana keessa karoorfannee jira karoorris waraqarra jira moo lafatti gabbuufne itti fayyadamne wantoota hedduu dhagaa wanni karoorfannu waan takka lamaa miti barnoota irratti ni karoorfannaa jijjiirama ilaalcha irratti ni karoorfannaa jireenya duraan qabnu fooyyessuudhaaf ni karoorfannaa nama haaraa ta'uudhaaf waan baay'eedha wanni nuti qalaa irratti barreessinu wantoota san barri sun nuuf maali akkamitti dabarsine karoorfanne san raawwanne moo maaltu nu raafe waan jiru irratti hirmaattonni na bira jiran tokko tokkoon akkamitti akka dabarsinee fi nutti fayyadame moo bara itti fayyadamne waan jiru irratti marii qabnaa asumarraa yoon eegale ati akkamitti dabarsite barri siif maali barri dabre kun 2020 waan hedduudhaan irraa baradhe baran an jireenya kiyya keessatti eessa akkan jiruu fi jiruu jechuun maal akka taate sirritti ifanaa ta'ee fi ilaalcha kiyya kanin itti sheeppi godhu gara nama poozitiivii ta'uutitti kanin an kitaaba dubbisuun hagam takka akka nama fayyadu itti bareeda jechaadha barri kun. Egaa qophiin keenya irraa sagantaa bara haaraa sababeeffachuudhaan marii akkanatti nyaachaa dhugaa godhaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Galaan mee barri haaronni dhufaa jiru kun bara akkamitti dabarsite maal godhaa turte bara kanammoo akkamitti simachuudhaaf qophiirra jirta. Barri 2020 gaa waa hedduudhaan nu keessa dabre bara 2020 keessatti bara an jireenya kiyya keessatti waa hedduu hubadhee karaa fuulduraaf akkan sossa'u itti baradheedha bara 2020 jechuun anaaf amma bara 2020 waa hedduudha naa gumaachee kutee wanni naa gumaachee tokkoffaa baroomsaa lammaffaa bakka jiruuniif argee sadaffaa akkamittiin akkan jijjiiramu yoon maal dalagin jijjiiramaa yoon karaa kamiiniin jijjiiramuu danda'a kan jedhu hundaa'u uummata gurguddarraa waa hedduudhaan baradhee osoo barmaatilee dabarte waan bara 2020 keessatti taa'in dabarsanii qaba raafuu jimaa qama'uu bakka bashannanaa deemuu chikoota hojii maal jechuu minaamin niin qaba. Waan akkasii keessan bara dabre ni jira ture. Waan akkasii sun immoo if duuba waan nama deebisu malee yeroodhaaf si gammachiisu malee fuuldura keetiif wanni siif hin qabu faayidaa siif hin qabu nama qofaadha si godhe. Bara dhufuuf akkamii qophaa'uu jirta feesisa? bara dabre kana wanni dasna gizee duraa galatoom carraan akhannu fi wanni hedduu gammachiisee bara 2020 keessatti wanni baradhe ana akkanatti taa'ee nama wajji haasa'uu hin danda'u ture. Duraan ni beektanii دفاري تيو نو أكنتي سين خيسة تاعي هاسيا دران أكنتي هاسيا وني نجمع جيجير خون جيجير ما أمس دران إثيوبيان بيامتي بين جاتوري
نقل لك هذا أما نجيب يشوف بتوري ديما بيتينا أكو غاري هذا تاج. نجيب بتوري جزينا أما بركم لما جدام خيستي ما ليني أسجرا يونا ما نندل قدرت بيتينا دلقاف حالا تولتي سنرى ملي أتيونا ما أفت أمن تتاتي أنما جبادا أنما جيجيرو بكفد اللي جرادو وجيجيرون دايو جتة نما جيجيرامو وان هدوم برده yaa ogaa maatiin tun yookaan ammoo mariin kun tan jalqabaatii itti fufti yeroo hunda jechuudha. Kanaafuu sagantaan gabaabduun ergaa guddoo qabdu tun haruma isitti deebisee isiin waan jiru yoo nu kennite waan jiruun qabaa. Baay'ee galatoomaa isinis. Maaliifi namni kun nama wajjin bareedaa, nama wajjin bashannantaa, nama wajjin waan adda addaa kana qopheessita. So at the end of the day namni waan barbaadu kan argatus yoonii fi namaa waliin dalaguu danda'e qofa. So amma gaa akkuma har'aan tana pirogiraamni irraa kun gaa pirogiraamni isin nu qopheessitan kuni pirogiraama waggaa 2020 itti geggeessinee 2021 itti simannu. 2020 jechuun maal jechuudha? Of course yoonii fi haa ittiin hin daleeni taate waggaa isa yeruma bakka itti fayyadamtus itti fayyadamuu amen it's okay ni deema. So amma garaagarummaan uumamuu qabu maali? Akkuma reefu tana hundi keessanuu haasaa turtani. Ni barihaa ni dhiha. Ni barihaa ni dhiha. Guyyaan ni lakkaawamaa. Torbaanitti deemaa, then haram deemna karaa baaji'oota ji'oonni walitti qabameetiti karaa waggaa deema. So warroota guddatan yookaan akka addunyaatti warroota guddatan yoo halaallu taate hawaasa guddatan yoo halaallu taate hawaasni sun consciousnessiin inni yeroof qabu yookaan dammaqiinsi inni yeroodhaaf qabuutu hawaasa kana karaa inni jirurraa yookaan amata lakkaa'u yookaan amata tokkorraa karaa amata tokko dabruu osoo hin tahin amata kana guyyaalee isa keessa jirtu akka gaariitti itti fayyadamee kaalandara kiyya guutee akkuma reefun tana jette nama kaasee reefun tana kaalandara keenya yoonii fi kaalandara hin qabaanne takkuma siif. So kaalandara qabaatte jechuun kaalandara kan keessuun duwwaadha sitti ta'a. Guyyaa sabtiidha jaanuwaarii tokko maaliin godhee jaanuwaarii lama maaliin godhee feebruaarii maaliin godhee guyyaan jiru kun hundinuu kaalandarri kan kee qullaa tahee taanan at the end of the day seenaan ati dalaytu sin jirtu jiruun tanteeta fooyyattu sin jirtu fayyaan tanteeta jijjiiramtu hin jirtu hawaasni ati isa tajaajiltu hin jiru beekumsi ati dabalatu hin jiru. So it's a kind of yeruma lakkaawaa jirta malee isniina salaasaa kaleessa dheengadda har'a jenna malee guyyaa saniif yookaan yeroodhaaf consciousness nuti qabnu haalan gabbu'aadha. So dhaamsi kiyya har'aa isiniif hunduma keenyaafuu jechuu kiyya yeroo lakkaa'u guyyaa lakkaa'u by the way jijjiirama dhugaanii yoonii fi barbaannu taate mee ilaala mee amma fakkeenyaa fudhannu ilmoon ji'a 9 baatii gara haadha keessa teessi akkasimi gaafa dura konsuumii godhamerraa jalqabee jijjiiramaa jira. Guyyaan jijjiiramni jira. Guyyaadhaan maal developmentii, orgaan development, bla bla, bone development, nervii maali qaamni keenya kun hundinuu guddachuudhaaf garaa haadhaa kana keessatti wanni hundinuu guyyaan hammam takka akka vaaliyuu qabu. Beekuu dandeenyu ilmoon tun daa'imni garaa keessa jiru kun yoonii fi guyyaa irratee dhalatee probabilitiin jireenya isaa akkam ta'a? Haalan xiqqaata. Maaliif guyyaan vaaliyuu qaba. Saniin boodan yoonii fi ijoolleen piriitermitti dhalate yookaan osoo guyyaan si hin gahin dhalatte ijoollee kam godhan mana waan naqanii dawaa adda addaa kennanii fi hasilee adda addaa keessa si geessa. So nuti yeroodhaaf consciousness nuti qabnu yoonii fi kanaan walitti qabnu taate dhugumattuu sensitiiviidha yeroon. Maaliif barri 2020 tasuma hin deebi'u. Tasuma hin deebi'u. Nin deebisa of duuba yoo jennu taate kompiitara miti kompiitara qofa anduu gootee duuba deebisuu dandeessa. Jiruun teenya yoonii fi consciousii taanee guyyaa keenyatti daqiiqaa teenyatti sekondii keenyatti conscious taanee ittiin fayyadamneen alatti numa deema osuma teenyu haasawaanis ta'uu mala yaaboo huma
yeroo teenya tana dura ukhayaan keenya ukhaya keessee jaamii warri keenya yeroo ukhayaan dura khayamee dhaabbattee nun eeydu so bara 2020 irratti waan karoorfannee jira definitely akkanaa taatu kamalaa taatu numa karoorfata namni kun especially amanni haaleen dhufnaan resolutionaa jira bakka akkanan godha akkasin godha araada akkanaatiin qaba araada akkanaatiin dhiisa social media nin xiqqeessa ni jiraami hundi keenya waan dhageenyu jechuun social media irrattis beekumsi adda addaa kan kennamu jira Somaal jenna ni haayyenna ni haasoyna akkana nin dhiisaa kana nin godha ni jenna karoora ni baafanna maybe guyyoota muraasaaf amanni haaleen guuseene guyyoota muraasaaf barmaatiilee adda addaa ni dhiisna ta'a saniin booda garuu we don't follow it maaliif takkaa dura karoora dhugaa saniin qabnu karoora motivate nu godhu karoora ati isa san gootus godhuun dirqamaa dhiisuudhaaf excusing qabu dhiisuudhaaf sababan qabu jennee ifitti muda qabna so yoo akkasitti hajiraannu taane qofa akka warroota difference makerootti warri difference make godhe by the way umrii ni miti kan difference make godhan yeroo isaanii properly fayyadamuun yeroo jechuun maali jiruudha yeroo jechuun karoora keeti yoo karooran qabaanne garuu khalifa arnisiif takkuma so amata kankee amata difference qabu amata ati ittiin guddattee ilaalcha kankee ittiin guddattee sammuun tante ittiin dagaayidee ittiin muuxattee sammuun maaliif sammuu dalaga sammuutu dalaga sammuutu karoorfata malee qaamaa miti baay'ee sammuu tanaatu qaama kana ajaja so qaamni keenya ni daddaba qaamni keenya rafuu fedha qaamni keenya uumamatti maali taliisa amoodii sitti qashuun rafaa namni karoora qabu yoo nifimmoo sammuu teessanitti himtanii sammuu teessan tanaan sekondiin value qabdi minitiin value qabdi sa'aan value qaba guyyaan value qaba maaliif kanaatu walitti qabamee guyyaa ta'a sekondii fi minitii fi sa'aatu walitti qabamee guyyaa nuu kenna guyyaaleetu walitti qabamee torbaan nuu kenna guyyaa torbaatu walitti qabamee torbaan nuu kenna torbaan walitti qabamanii torbaan afur walitti qabamee ji'a nuu kenna akkasimi so ji'oota kana gaamma ji'oonni kunis walitti qabamaniiti akkuma reefu isiniin jee baatii 9 hajaami bar guyyaan lakkaawamee ji'a 9 hogguu ji'a 9 baatee garaan kunu guddinni isaa wal dhaba baatii 2tti baatii 3tti baatii 4tti differensiin isaanii beekama guyyaadha lakkoofsa then torbaan ilmaan ogguunii fi garaa keessa jiran baay'ee baatiin lakkaawwatanii after all wiikiin lakkaawaman maaliif wiikii santu developmentii isaa giroozii daa'imticha garaa keessa jiru kan murteessu baatii miti torbaan lakkaawwata torbaan 2 torbaan 3 torbaan 4 torbaan 5 kanaan lakkoofte torbaan 39 torbaan 38 amma dhihaadhe gahee jettee haatiinis abdii qabdi kuni maal isinii godha isinii fakkaati yoo nifi isin karoora ilmoon baatii 9 dhalattiidha beeka ilmi namaa sammuu keenya keessatti mee kaniifuu baatii 9 kana haati maal gooti waan godhuu qabdu itti qophooyti gaafa dura gara godhattee haala tokko jijjiiramaatu jira jiruu isirratti si fayyaa isirratti miti hin cinqamtuuf maaliif ni beeyti normaaluma bar akkana nyaanni natti tol bar normaaluma hawaasnis ni beeka then baatii 2 baatii 3 ni lakkaawwatti ni daddabdii waa hedduu jira differensiin qaamsii keessatti dhufuu jira hormoonatu jijjiirama kana hundaa namuu ni beeka ni taqabbalaaf namni ni furdattee jawwan hin jiru garaa qabditti beekaami namuu ni beeka maal eeggatan baatii 9 ji'a sayileensan eeggataa jiran akkasii moo akkasii miti so ji'a sayileensan guutameet ilmoon tun dhalata ilmoon dhalatee jechuun it's not end of life dhalatee akka dhalateen ka'ee fiigeen kutu ammas innis maal godha torbaan tokkoffaa torbaan lammaffaa torbaan sadaffaa gaafa kana nyaatu kana haadhuudu well which is this is development akka dhalateen hin fiigu akka dhalateen garaan hin deemu ilmoon mi akka dhalateen maamaan jiru akka dhalateen baabaan jiru gradually kun jechuun maal jechuudha karooran guddatti ilmi namaa so karoora jechuun yoom akka inni dubbatu ni beeyte haatiin jarjartu maaliif hin dubbanne yaaboo ilmoon tiyya maal taate jettee karaa haakimaati way fiidi yooni ilmoon akka dhalattee naasa'uu baateen fiidu so we have to be conscious about timing is timing ida wanna hundinuu kadalagamu fakkeenya ilmootiin isin fudhadde malee fakkeenya hedduutu jira fakkeenya kubbaatu jira fakkeenya qotee bulaatu jira maaliif reeduun keenya ijoollee qotee bulaati qonni akkami amma kaaneetuma isneetuma fuunee facaasnuu deemnuu dhiiroo qophii maasaatu jira qophii maasaa ibsaan akka gaarii beeka qonna amma kaaneetuma shanyii bareedduu fudhannee yoo dheenee facaasnee nuuf biqilaa dhiiroo
dura dallaa ooyiruu ijaarrattaa'u. Okay. Lafa san akka horiin hoggaa roobni itti roobe kottee nuti duraa seenee lafatti qottu saniin qaacceessine. Anaatu. Laal gartee beekumsa barbaadaa miiree laal kanan isin jee dura beekumsa nu barbaachisa. Ayyee. Saniifuu lafa maasaa gizee roobni itti sii bu'e san qaraa bona akkuma murteen buqqisa qaraa jalqaba irratti. Ati oofi ayyee. Saniifuu amma ati beekaa si jala deemnu nuti amma imaamni qilleensi qonna irratti. Anummaa an yuunivarsiitii irraa baheetiin qotee mira deebiin. Goobas. Lafa teessan daangaa itti tolfatta dallaa ijaarratte jecha. Namni miilaan keessan qaxxaamuru. An dhagaan ari'ameetiin beekamaan isaa namaa keessa qaxxaamuruuf jee roobni itti roobeenna. Haroora qaba. Akka qaccooyneef. Dallaa isaan ijaaran gubbaan utaalee seenee. Biyya teessan itti maaliif usta ciroo ni beeyta. Warra eegaa. Agartee akkasitti tikfachaa maasaa san irraa eegdee lafti gizee roobni itti roobe ni buka ni laafa jecha ni qotta. Qottee eegas irra deddeebitee qottee. So karooran dalaga steepin dalaga. Steeppi baa steeppi dalaga. Guyyaan dalaga. Yeroon dalaga. Yeroon. Maaliifi yeroo boonna irratti ati hanga feete shanyii bareedaa qabaataa ooltu. Boona irratti ni facaasaa? Hin facaasu yeroo qaba. Waan akka bu'aa maaltu jira kasaaraa malee. So yeroo jechuun akkuma qonnaan bulaan kun yeroo isatti fayyadamutti siizinii afurtu jira. Siizinii afran kana waan godhuu qabuu fi waan facaasuu qabuu fi waan haammachuu qabu dirqama isaati. Karooran dalaga. Guyyaa mee ilaala qonnaan bulaan kun akka keenyatti meebii akka nama hedduutti hin katabu ta'a. Mee abbaan hariyyeen keenya kataba? Hin barreessan. Hin barreessanii haa ta'u garuu karoora jiruu isaaniitiin itti taligan ni beekan. Generationni ammaa garuu magaalatti galeetti qalama adda addaatiin waa baree jechuun waa barree jirra, waa barreessa jirra. Haa ta'u malee garuu karooran qabu. Unfortunately. Numa haasofna malee karooran waan hin karoorfadhe kanaaf akka qonnaan bulaan namni baay'ee namni yoo dhukkubsate qonnaan bulaan yeroo shanyii facaasan san keessatti mana hakimaan geessa. Hin dhaqan. Amma yeroon tun yeroo namni yoo du'ee awwaalluu miti maseen jaan. Maaliif? Proogiraama isaati. Sa'aan sun dabarraan khalaas amata asin argatu. Saniifuu amata kana guutuu ilmaansaa maatiinsaa maal nyaatan? Can you imagine? So karoora jechuun yoo isaan akkasii karoorfatanii itti milkaa'an anaa fi isin maal karoorfanneedha. Amata 11 duran kitaaba tokko dubbise. Kitaabni sun waan isin ajaa'ibsiisa The Road to Success jedha kitaaba jiruuti 360 degree na jijjiira. Namni tokko yooni akkamitti haaya isiniif fakkaate bara akka ajaa'ibatti shalaga. Mee fakkeenyaaf namni tokko yooni fi amata 65 du'e. Ni duunaa miire yoo rabbiin nuun ga'e amata 65 san. Yooni fi namni tokko amata 65 ka jiraatu ja'a. Guyyaatti saamee qarafa namni. Saamee qarafta galan. Itti oola oola. Mee saamee qarafta tiumaa isuma gaafa. Saa jaarafta? Saama jaarafta? Oh, aye saja. Ibsa saamee qarafta. Sa'aatii 7 irra. Sa'a 7 rafta. Average namni sa'a 8 rafa jedhamee haa shaleinume. Average jechuun maal jechuudha? Galgala sa'a 3 yookaan sa'a 4 rafee haa jehu. Saamee qatti haa ganama sa'a 12 yoo ka'e average saamee ka dhufa sa'a 8. Sa'a 8 akkas dhufa. So average namni tokko eega dhalate hanga du'utti hanga umriin isaa 65 gahee du'utti yoonii fi sa'a 8 kara futaate. Doktorri kun Dr. Faiz Siwal Jaama kitaabni The Road to Success kitaaba jiruuti jijjiire. Yogguunii fi baay'istan sa'a 8 guyyatti torbaanitti mee baay'isaa. Meeqa? 8 baay'isuu. Baay'is gaba? 56. 56. Kuni torbaanitti baatitti baay'isi. Baay'isuu 30 godhe. No, afurii. Saddeet baay'isuu. No, 56. 56 baay'isuu afurii. Then baay'isuu. Baay'isuu 224. Baay'isuu 12. Baay'isuu 12. Okay. 2,200 fi 688. Amatatti saamee qarafna jechuudha. Sa'a 2,200. Amatatti saamee qarafna. Sa'a 2,200 fi 688. rafna. Yoo sa'a 8 rafne beek. Kana amata 65 baay'isi.
maal fi waggaa miire eeha we have to umrii teenya irraa irratamu akkam umrii nama bira irraa irrata umrii teenya irraa irrata Rarrim nare saa saddeera ko. lakkiin irristu ras kitaaba san katabe sooshaal miidiyaan hin jiru saan nuti sooshaal miidiyaa irratti bal'inoo guutii dabalate kamre Ta'uun dhumaa'uu walitti qabattu. averejii sooshaal miidiyaa irratti hangam takkan finna guyyaatti average Sa'aatii 5. Achumarra oola namni hedduu. Sa'aatii 5. Oolee bula. so akkamiin namni osoo karoora qabuuree karoora namaaf guuza namaa baare guuza namaa bahaa jirra jechuu barnuuti sa'a ittiin dalaynu sa'a ittiin maaliif karoora jechuun waa lama yookaan jiru jechuun waa lama yaaduu fi yookaan waan barbaannu beeku waan barbaannu san jechuun wanni barbaannu jechuun namni kun waan adda addaa barbaada haa ta'u malee garuu ilmi namaa guutumatti waan maali inni barbaadu tokko wanni inni barbaadu maallaqa barbaada karaa adda addaa deema waan ta'eef maallaqa barbaada waan hunda godhaame sanuuf waan inni barbaannu tokko maallaqa kaan fayyaa barbaadina kaan dhaqee hospitaalli qaaliin kamiin hospitaalli ispeeshaalistoota adda addaa qabu kamiin fayyaa barbaada as qofaa miti biyya alaa hanga deemutti yookaan ispeeshaalistii addaa bira deema ilmi namaa hundi inni vaaliyoo kennuuf takka fayyaa tokko maallaqa jenneemi kabiraa maali soosaayitii isaati yookaan hawaasa keessa jiraatu kana hawaasni kun hawaasa kanan tajaajila jechuun at the end of the day namni ogummaa qabu yookaan namni fakkeenyaa fudhannu hakiimni hawaasa isaa kana tajaajila looyerri hawaasa isaa kana tajaajila barsiisan hawaasa tajaajilaami so hawaasni nu cinqa jechuun hawaasa kiyya kanaaf maaliin gumaachuu qabaa ni ilaalta oguu hedduu kabiraa maatii tiyya maaliif at the end of the day maatii lama qabna maatii nuti irraa uumamnee fi maatii nuti uumne jira maatii nuti irraa uumamne haadha fi abbaa wazata jechuun obboleeyyan hara bal'aa jira obboleeyyan haboo maaltu jira har'a jechuun extended family jennuun then family ati uumtetu jira abbaa manaa haadha manaa ilmaantu jiraami san boodan family tana yeroo sirraa barbaadi waan isaan sirraa barbaadaniitu jira so family maallaqa qofa sirraa hin barbaadu waan sirraa barbaadutu jira so kana hundarrattu waan barbaannu jira jechuun familiittis waan barbaannu jira kabiraa namni kun guddachuudhaaf beekumsaatu isa barbaachisaami waan barbaannu jira jechuun barachuun fedha jijjiiramuun fedha oguu jenne wanni nuti barbaannu jijjiirama waan barbaannu jira jechuun asis stiil wanni barbaannu hedduu jira waan barbaannuu fi waan barbaannu san bira gahuu tokko waan barbaannu jira ilmi namaa kun hundi barbaada waa barbaada halkan namni kun hundinuu karaa manaa deebi'a waa barbaada faamilii isaa barbaada waa barbaada namni kun hundi ganama ba'a maal barbaada kabarnoota barbaaduu fi maallaqa barbaaduu fi kan jijjiirama barbaaduu fi wooma barbaadaa jira jechuudha so barbaada jechuun jijjiirama barbaadaa jira jechuudha waan barbaannu san garuu barbaaduun qofti jijjiiraman fiddu amma amata keenya kana keessatti wanti nuti barbaannu definitely makiinan barbaada manan barbaada just jiruu bareedduudhaan barbaada uffata haaraan bitachuu barbaada iidaaf haadha tiyyaaf yookaan faamilii tiyyaaf waa godhuu barbaada waan barbaannu hedduu jira okay good so waan barbaaddu san akshiina biraa qabaattu malee wanni barbaaddu sun dhufuu hin danda'u karoorfattu malee wanni barbaannu sun dhufuu hin danda'u jechuudha so akka laaftutti yogguu laallee jiruu namaa waan barbaadu ilmi namaa kun hundinuu barbaaduu dhiiseetii miti ni barbaada ammoo waan barbaadu takkaa dura waan barbaadu beekuu dhabu lamada waan barbaadu kana akshina biraa hin qabu yookaan hojii biraa hin qabu manaa ergitaniititi fakkeenyaaf gaafa ijoolleedhaa hundi keenyaa manaa ni deemnaami galaan kun faan gaafa ijoollee jaan Karmara taphataa mana isaa. haati isaa isuma eegaa walti jaan feesal keenya dhiisi Ilmaan dubbatamte jira. ganama ergiteetiti galgala dhufa guyyuu tamamatu akkasii miti hundi keenya reeduun keenya akkasii miti gaafa ergame manatti hin deebinu dafnee maaliif waan barbaannu hin beekne nuti ijoolleedhaa miti warra keenya hatattamaaf nu eega takkaa'u reenjii shaayii qixaala biti jaanii yookaan kibriitaaf nu eegi haati teenya mana keessa kan himaa jedhu feesal ergattee ummaan ta'e kibriita fiditeeniti inni galgala isaa jaadufa. Which means maal hin beekne amma inni ijoollee waan ta'eef faayidaa kibriitaa yookaan waan barbaadamuuf san hin beeku kibriinni kun.
dhiisaa ibsaa fa'aa dhiisi birra. Ibsaan guyyaatti aanu fa'aa galaa. Ala badira. Gaaf tokko ummanti maal biteettiin ergiteetiin ni yaadadhu. Karatti hiriyoota kiyya bakka biratti deemu bakka waa laalanitti wayi laaluudhaa deeman gaafa san macaatuu lamaa jira. Macaatuu lamatti tottolfatanii macaatuu lamatti deemuu deeman. Eessatti deemtanii jeen ollaa keenya ijoolluma teenyaa bara ollaadha jirra. Eessatti deemtan jennaan macaatuu lamatti deemna naan jaan. Maaltu jiran jeen? Jennaan sirbaa jira naan jaan. Eenyufaa sirban jeen? Abaluu fi abaluu ummanti hin eegu jirti kote jala. Maaltu naagalee isiniif fakkaata amma hogguun amma taa'ee of duuba deebi'ee xiinxalu. Ummaatiyyaatu waan ergiteef san barbaada malee waan san hin barbaadu hin beekutu maanaasaa. Kana jechuun maal jechuudha isiniif fakkaate faayidaa yeroodhaa wallaaluun faayidaa karooraa wallaaluun wanni nuti barbaannu garana jira bakki nuti oollu garana. Kan immaa jedhu akkasi jira jechuudha. Maaliif konkolaataan barbaada jettee miiree funtana bara 2020 irratti. Maaltu konkolaataa si dhoorge konkolaataan ni jira guutuu manni bakki konkolaataan itti gurguramu hedduu maaltu konkolaataa kan bitanii si godhe maallaqa maaltu maallaqa si dhoorge karooraan deemuu ooluudha maaltu karooraan akka hin deemne isa godhe akka reefuun tana khiyaar jee takka hiriyaa finfilannu hiriyoona finfilannu jechuun amma hiriyoonni nani eessa deemtan macaatu lamatti deemna maaltu jira sirba so amma hiriyoonni suni ummaan dandeessee ergitee miti deebisi hootu silaa naan jaani wayi galgala ummaan tiyya eessa kuttee takka duraan hiraartii na duraa fudhatanii na dura waa hedduu jiraami kana hundan keessa isii naqe maaliif anti akka duraa karooran qabu hin beekusi lamada importansii waan sanii hin beeku yusi santu nuti taphata malee silaa ilmi namaa kun by the way karooran deemuu silaa beeyinee dhugumam isinitti himaami warroonni gurguddatanii maltaa miileenar ta'an kun akkuma xiyyaa keessanitti warrootuma afaan akka keenyatti afaan haasa'uu luqoda haasa'uu warruma akka keenyatti sammuu qabu takka hin qaban dandeettiin isaan qaban takka isaan nu caalaniin karoora isaanii mee ati baay'ee agartanii nama keenya gudeemu mee namni keenya akkamitti deema mee khaydeemi feesal khaydeemi ati usiituma khayde anaa jeemi khaytuma deem abshir khaydeemi akka deemaa beekaa fedha ogguma feesal yoo ergatan akka deema haa kottu taa'e mee amiir kottu Ni deema. kottuun jeeme achi deem bakka wayi mee khayi galaan deema akkuma normaaliti deema waa takka hin jijjiirina be natural akkatti deema galaan Anaan ka galaan. akkatti deemu galaan mee khayi ibsa khayi ibsa Oke, bisa deh. Ay, kaduraan irraa qayyareetiin jira zabana. Mee nu garsiis. Yoo tana qayyaree. Mee deem lakkee akkuma duraan deemtutti deemme. Anjechuun Deemi. aslaala deemta. Akkan deema dhugaan akkanatti deema. Dhugaa. You see? Mee gattataa. Maal isirraa hubanna? Maal isirraa hubanna? Mee khaydeem. Akkuma guutaan deemtutti deemi. Akka jarjarta? Akkatti hin jarjaru. You know what? Mee faranjiin akkamitti deemti? Mee faranjiin agarsiisa akkatti deemtu? Mee agarsiisa akka isaanitti deeman? Nu agarsiisi. La'aatti kan nu agarsiisa akkuma isaan godhan san. Nu agarsiisa mee akka isaanitti deeman san. Akkuma isaan akkumatti agarti. Okko asaayyanaa min ችግር አለው ቤቱ ሰፊ ነው እኮ እኔ deeman Ni fiigan. exactly observer haala akka gaarii ilaali you know maaliif akka fiigan ni beeytanii karoora qaban karoora waan qabaniif
yeroon san minitiin sekandiin isaan biratti maal qabdi gatii qabdi nuti yoo akkuma reefun tan agartan san egaa dhuguman baanaa bar which means jiruu teenya irratti maal hin qabnu galma hin qabnu galma fiignuuf galma nu ariisu hogguu waliin deemnu karaa anaa fi Feesal suuta deeminaan jaa natti hin bararee bakka jijjiiramee miiraan hogguun karaa deemu ni kuftaa suuta naan jaa suuta deemu jechuun sa'an ati suuta deemtu sun sumarraa irrataa deemaadha waa takka onni ati dabaltu hin jiru sumarraa irrataa deema faranjiin harumaa hogguu deemtu mee ilaala ammaan boodan ilaalcha keessan jijjiiraadhati ni oriyaan suutuman deeman maaliifi guyyaan kun kanan godha sanin godha kanan godha kanan godha kanan godha jedhanii waan karoorfataniif jecha so at the end of the day karoorfachuu jechuun maal jechuu akka ta'ee fi bal'inaan of course hogguu takkatti wanni namaa galuu sin jiru kuma isin hin jee har'aaf gaa pirogiraamii sagantaan teenya sagantaa bareedu turtee miti bara 2021 garuu waan reefu agarre kana waan lallaalle waan tuttuine kanarratti speeshalaayizii godhullee yoo dadhabne at least waan hir'isuu qabnu waan dhiisuu qabnu waan jijjiirama nuti barbaannuu fi yookaan waan barbaannu san waan bira nun geessine dhiisuu qabna haruu qabna weel halkan tokkoo fi guyyaa tokkotti sin dhiifamu akkuma reefun tana mana kana keessaa haasaa turre torbaan tokkoo fi torbaan lamaaf haasoo nama jijjiiramaatis hogguunii fi amanni haaree ni dhufe saniin boodanii irraanfanneetuma karaa jiruu teenyata duraanii deebina saniif makiinaa hin bitini ati garuu bara kanas usteetuma wayiif ballama seenuu osoo hin ta'in ballama dhugaa saniif seenaadha 2020 irratti yookaan bara 2020 irratti wanni hin godhin wanni irraa baranne hedduu jira barnoota by the way jiru jechuun jijjiirama jechuun barnoota waan baranneetu caala bara 2020 waan nuti hin eegin karoora keenyan alatti waan dhufe hedduutu jira waan nuti karoorfanniin alatti waan dhufe hedduutu jira san hundaafuu kontiroolii hanga godhuu dandeenyu kontiroolii goonee 2021 waggaa caalaa anaaf jiruuti keessatti waggaa bareedaa galma kiyya waan hin kaayyadde karoora kiyya waan hin kaayyadde irratti xiyyeeffadde akkuma reefuun isin jee waan barbaannu san waan barbaadaa jirtaniitu jira miti waan barbaaduuf ergamtanii manaa baatan san namni isin ergate hin jiru jiruun teessanii karoora keessan san galmaan gahuudhaaf wanni isin avoidii godhuu qabdan ta duraa which is procrastination jechuudha boodan godhaa boruun godhaa torbaan dhufu karoora torbaan dhufuu qabda ji'a dhufuun godhaa ji'a dhufu jiini dhufu ji'a karoora mataa isaa qaba so nama akshinii yookaan nama gochaa ta'a waan har'a godhuu qabdan waan amma godhuu qabdan amma godhaa amma kitaaba dubbisuu qabda amma kitaaba dubbisi amma maaliif peejii takkan ta'an is okay yooni fi dubbisuudhaaf yeroo dhabde hogguu karaa deemtu hogguu karaa deemnaa miti okay audio jira baay'ee yeroo ammaa kana keessatti social meediyaan negatiivii qofan qabdu pozitiivii hedduu qabdu waan isin ajaa'ibsiisa so audio buukiitu jiraani jechuun kitaaba audiotu jira kitaaba san buufadhaa dhageeffattaa deema at least you are doing something you are growing jechuun guddachuun qaba eega jettettu you have to do something about that so khaduraat tokkoffaan akkuma isin jee maal godhuudha boodan godhaa fi boruun godhaa fi torbaan dhufuun godhaa torbaanas deemuun godhaa hin jiru torbaan dhufu ati hin qabdu keetii miti you don't know it guyyaan kan kee kana har'a faranjiin maal jetti yesterday is already kadeeme jechuun cheeka nyaadhame is a paid check jetti cheeka maallaqa irraa baafatte yoo si harka jiraate maal sii godha waan si godhu ni qaba saniifuu kaleessa dhiisaa bakka 2020 dhume silaan bara 2020 akkana godhu waadde jettanii well hogguu takka takka akkuma isin barbaachisutti hogguu takka takka yaadachuun isin barbaachisa maaliif karoora san akka hin goone hin hojjenne santu isin godhe waan ta'eef ammoo is already a paid check cheeka kafalame nyaadhamtee jirta daleetus dalaguu baattus tomorrow is a promissory check boru cheeka guyyaa dheeressanii si katabani cheekni guyyaa dheereffamee si katabame irra baafachuu ni dandeessaa jechuudha rakkina irraatiif siif gaha siif hin gahu maaliif guyyaan dheeramee si katabame dheera guyyaan baatii 5 baatii 4 qabda ati ammaaf barbaadda maallaqa san so tomorrow is promissory check ballama si seename malee keetii miti boru you don't know boru gahu keenya rabbi beeka today is what a cash guddina barbaannan keessattuu bara as deemu kana dhugumaan waan karoorfanne waan barbaannu san bira gahuu ka barbaannu taate guyyaa sadeen kana
akkaataa isin laaltaniitu murteessa. Kalee har'aa fi boru. Kaleen seenaa haasawunumaa faayidaa nuun qabdu. Boru susaniituma boruun godhaa iftaaniin godhaanis waan akka jiruu tantee keessatti boru hin jirtu. Hin jirtu boru. Guyyaan ati qabdu har'aa. So har'arratti haa xiyyeeffannu bara haaraa, bara nagayaa, bara fayyaa, bara guddinaa, bara milkaa'inaa, bara hundi keenya'uu karoora keenya bira geenyee karoora karoorfanne kara hundattuu waan barbaannu san bira geenyee hundi keenyahuu waggaa akka har'aa yoo rabbiin nuun ga'e yoo rabbiin nuun jee bal'inaan guddinaan milkaa'inaan karoora kiyya parsantaan gana irraa deemeetiin jira jennee bara dhufuuf itti karoorfanne rabbii warra sanuun haa jehu warra fayyaa qabaatee jaalalaan hoggum hundaa'u sadarkaa bareeddurra jiraatee wal argu nu haa godhu kana fakkaata gaa. Qophiin har'aan tana goone kana fakkaata. Marii geggeessaa turree fi sagantaa bareedaa taphaa fi nyaataa dhugaa koflaa karaa salphaadhaan jechuun karaa ergaa guddaa keessaa qabuun akkuma taphatti ergaa guddaa walii dabarsaa turree fi nu dabarsite kana fakkaata. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti maatii yookaan hirmaattonni keenya nagaan turaa jennaan. Ashama harka fuunee hordoftoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan akkam jirtan nagayaa fayya qabdanii yaada keessan malee nagayaa. Eegaan akkuma hanga ammaatti daawwachaa turtan kan jirru guyyaa har'aan tanaa mana Mama Afrikaa yookaan immoo Su'aad Mukhtaar. Egaa hanga ammaatti sagantaa hanga ammaatti daawwachaa turtanirraa bara 2020 haala kamirratti dabarsee akkamiin dabarsee dadhabbinni kiyya maalii wantiin fooyyeessuu qabu immoo gaaromminni waggaa bara 2020 keessatti dabarsee kaniin fooyyeessuu qabu maali waan jedhu irratti jechuudha. Ibsa bal'aa nu kaasan irratti akka hedduu irraa baratan abdii guddaan qaba. Kanaafuu anillee gama kiyyaa wanni nu hubadhe yeroo tiyyatti fayyadamuu dhabuu sa'aatti fayyadamuu dhabuu dura daqiiqaadha. Daqiiqaa yookaan immoo minitiitti fayyadamuu dhabuu fi sa'aatitti fayyadamuu dhabuu fi guyyaatti fayyadamuu dhabuu fi torbaanitti fayyadamuu dhabuu fi waggaatti fayyadamuu dhabuun akka yeroon si fayyadamtu si godha waan jedhu irraa baradhe sagantaan tun sagantaa hedduu bareedduudha. Egaa Mama Afrikaa yookaan immoo Su'aad Mukhtaar maqaa isiitiin chaanaloota hedduu baname fuula duraaf chaanala mataa isiitiin Su'aad Mukhtaar official jechuudhaan kan kireet goonu ta'a. Gorsa babbareedaa akka bishaan lagaatti namatti tolu kana ammas sagantaalee isiin hangaarraa sooshaal miidiyaa irratti hin baane hawaasa guutuu addunyaa irratti jechuudha. Afaanota hedduudhaan afaan Ingilishii, afaan Arabaa, afaan adda addaatiin biyyoota addunyaa irra deemtee leenjii kannaa turte. Tana booda immoo hawaasa kiyya keessatti gabbu'ee hojjechuun qaba waan jedhuun yaada bareedaadhaan nu dhuftee jirti. Kanaafuu sagantaa tanatti akka bu'aartan abdiin qaba. Viidiyoo kana laayik godhuudhaan gatii itti godhaa isiniin jaa. Amma sagantaa Rooraas Tiyuub biroo walitti deebinutti nageet.